فيفان أمني تلين كل دوغران كمي فيا جالو أرغني بداسا bootaa yoo ati rabbi itti kadhatte du'aa'iin sii awwaatamtu eessa meeqa keessantu beeka? hedduun keessan haramaa beeytii biraa jechuutu sammuu teessan keessa jira. dubbiin akkasii mitii dhageeffadhu. hedduun namaa osoo beeytima dhaqee beeytima harkaan qabadhee rabbiin kadhadhee jechuutu sammuu isaa keessa jira. garuu rasuulli bakka ati akkaan rabbitti dhiyaattu yoo ati rabbiin bakka sanitti kadhatte du'aa'iin sii awwaatamtu nuu himan. san keessaa tokkoffaan aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid, yeroo namni akkaan rabbitti dhiyaatu akkaan rabbitti kalaahu wayta harama yookaa beeytii dhaqe osoo hin taane wayta kallacha kee ulfaataa kanaan sujuuda gootu rabbii keetii kallacha kee kana gadi buuftu ويتسر ربين كردمي أجائب أغرتا فقمن أن يستجاب لكم جدا نما كلتش أفيك أنا لفكاه سجود ربي قد أجت ربين كرت دعائين إساك إبلمتي جدا نبي محمد هدو كيسا كجرو سمونا ما هدو كيسا بك بيتي لك أنيتين دعائي وكرت بيتي هركان قبط ربنا أو تجتشو تسموتي كيسا جرا بيتي لفك بجمتو لفألفاتو كبلا مسلموت هنداتي garuu bakka san keessaa bakki du'aa'ii itti kadhatanii rasuulli achitti namaa qeebalamti du'aa'iin jedhan hin jirtu. multazam bootaa jedhamtutu jira jedduu kacbaatii fi jedduu ammootu hajar al-aswad. abdallah bin umar bakka sanitti qoma ufii maxxansee du'aa'ii kadhata yeroo hedduu du'aa'iin achitti namaa qeebalamtii jedha. asara جدو ركن اليمانيتي في حجر الأسود جدو سويت دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جدني دعائهم كدة ويتمقام إبراهيم دوبت صلاة اللي دعائين وما تنجرت سفر ويتبات اللي وبربادك إبلة قرقلتي خربيتي خرجو هندن ديتا قرو سمونا ما كيسا كجرو دعائين أجتك إبلمتيدا بيتي أكنت هركان قبتيتني ربين كرجو دعائين إبلمتتي بيكا بكي دعائين اتقيب لم تكن بمحمد جدا وتسجودك كان لفكيت تكجد الدعاء بين الأذان والإقامة لا ترد جدو أذاناتي في إقاماتي حرك ربي كي جلق أبرمي نما أواتمتي جدا صوم أفانيك أبدا نما صوم كمسافر خرابه دعائين إساهن كيبلمتي جدا دعائين هذا أباهن كيبلمتي جدا ويتلكون إيو دعائين كرتن هنك إبلمتي جدا ويترومني أموتو روبو دعائين هنك إبلمتي جدا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ويتلال لولا جهادا ديما سن بلال لولا قد يبئسن دعائين هنك إبلمتي جدا قرو سمونا مهدوك سكجرو حرم الأقمالي أكوان دعائين إسان كإبلمني هل كولك فرب كرد من يدعوني فأستجيب له نمني نكدتك أن إساء أواد جرى يرو ربي يرسان يرون دعائني التأواتمت يرو كنيني كرقاك أبو جيتشو حديث الرا أتي ويتربي أموتو لفكبجمتو سنسل آبيتي نينجدي هم رسول لي دلقا جل أن دلقي لفسان التلي وان قرانا نياتو كيساتوك نمني أسيك إيه ملقا قدا باسي حجيفو هاته عمرافو هاته ملقا قدا باسي أتشدك إيه أصوري فينسان هادني إيه أكنمتي قبابسي ديبو أجائبنا التيان والله نأجب سيز أكمت لفكبجمتو سن طيطي أتري فينسا أفران هان مالي بيتا رسولي نما لفسان طابتي عمرا قد إيه حجي قد إيه اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين يا رب نما بك بيتي كان في عمره قد ايه حجي قد ايه رفينسا افر هذا يا رب رحمتنا قد إيه يا رب رحمتنا قد إيه يا رب رحمتنا قد إيه يريرو سده كافر قبابس يا رب رحمتك قد إيه يريرو متك اتي سوره كو يو كان ران بريد يجوف رفينسا افر هادو دد يو كايو رفينسا كان افر هاديتين جده هم بريد جتيف هادد
yookaan waan biraatiifillee akkanumaanillee dhiisuun keellee hin mala. Garuu rifeensa ofirraa haaduun mallaqa hagana gahu baaftee asii achi dhayxee maaliif sitti ulfaatamee khayrii hagana gahu kana du'aayi rasuulaa tana argatta waan taateef. Silaa wanni jedhu heddumatu jira. Garii hin hambifadhaa maaliif isinuu itti guuttan waan taateef jechuudha. Namni hedduu ilaalcha akkasii ka qabdan uf keessaa baasa. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Nagaa fi rahmanni rabbii kadhumaan qabne isaan irra haa jiraatu. Egaa obboleeyyan kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu faamilii kiyyaa fayyaa keessanii hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii warroon amantii biraallee ashama harka fuune. Mee akkam fakkaata isin biraa ramadaanni kun ramadaanni osoo torbee waan hin gahin nama fakkaataa jechuudha. Osoo yaadatiin nu biraa kutee har'a guyyaa 27 geennee jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin kan rabbiin umrii nu dheeressee ramadaana kan ittiin nu gahee nama soomii as ga'u rabbiin nu taasise. Alhamdulillah rabbiin nagaan iidallee ittiin nu haa ga'u. Waggaa dhufullee dachaa rabbi ittiin nu haa deebisu. Rabbiin nama meeqa nu biraa fudhatee nama meeqatu ramadaana dhaqqabataa nama meeqatu dhibamee ramadaana kana oduun soomiin hafee baay'ee jira. Alhamdulillah Allahumma nahmadaka nashkuruka ala ni'ma fadlaka ya rabbi ya shukrii sitti haa jiraatu galanni sitti haa jiraatu ka asiin nu geetteef of durallee isa tokkotu jira. Rabbiin umrii nu dheeressee haajaa muraada kenna nu guutee ramadaana waggaa dhufu dachaa rabbiin itti nu haa deebisu. Rabbiin hunduma kennaa fayyaa bareedduu jiruu bareedduu rabbiin nu haa kennu aafiyaa bareedduu rabbiin nu haa taasisu. Egaa faamilii kiyya warra soomana waan baatiin kun guutuun qabu milkaa'ee argate rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin anumaaf dadhabdanii anumaaf ajirii argatuuf soomtanii jedhee warra irraa qeebalan rabbiin nu haa taasisu. Du'aayin yeroo kaabaa dhaqanii Said Aliyyi yeroo kaabaa makkaa beeyti rabbii ziyaaran qofa nurraa dhagaamtii du'aayinii abbaan humna qabu beeyti rabbii ziyaaraa dhaqa ka humna hin qabne beeytiin isaa bakkuma jiru sanitti rabbii ofii sujuuda bu'ee rabbii ofii kadhataa jechuudha. Du'aayin bakkuma jiru sanitti sujuuda bu'anii yoo kadhatan namarraa dhagaa jechuudha. Abbaan keessa ofiitti amanee yaqinan waan kadhatu san qalbii ofii kana keessatti rabbiin kiyya narraa dhagaa jedhee yoo rabbii ofii sanitti amaneetiin sujuuda keessatti kadhate du'aayin qeebalamtuudha jechuudha. Makkaa illee yoo rabbiin nama humna guutee dhaqanii beeyti rabbii ziyaaran ka humna hin qabne ka bakka tokko dhaquu hin dandeenye baay'ee jira jechuudha. Beeytiin isaa bakkuma jiru sanis sujuuda rabbii ofii bu'ee kadhachuudha jechuudha. Rabbiin nama rakkataa nama humna hin qabne hunda rabbiin humna isaatiin gargaaree namni hunduu akka bakka beeyti rabbii ziyaaru rabbi haa taasisu. Wallaahi du'aayin namatti tolaa du'aayin musaafiraa qeebalamtuudha. Nuti keessattuu namoonni biyya namaa jiru hundi isaatu musaafira. Rabbiin kenna waan kadhanne maraa nu haa milkeessu. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa. Viidiyoo biraatti walitti deemtu baay'ee turtii gaarii.